Akkam jirtu nagaa keessanii kanan irraa sitti miidiyaatti beef baga nagaadhaan bara 2014 isin ga'e isiniin jechuudhaafi bara 2014 kun bara gammachuu bara milkii bara nageenyaa isiniif haa ta'u jechaa obboleewwan koo baay'een isin jaalladha. Bakka jirtan hundatti nagaa naaf ta'a. Bara kana bara kan hin fuune keessa fuutanii kan hiyyoome keessa soorome kan akka qoommoo akka nama taan irratti dheeratee gugguufee nyaatu kunillee wanti hundi sirraa'ee fi jedhu bara akkasii nuuf haa ta'u. Akkas jecha namoonni baay'een egaa yeroo tokko tokko bara 2014 kanas laaxummaadhaan dabarsinamoo akkamii jedhanii akka manumaa yaadda'utti galaniiru. Haa ta'u garoon gama kanaa wanti dhaamuufi yoo fuutanis gaariidha yoo laaxxee teessan immoo xuruudha irra caala isiniif gaarii ta'an jedha. Maaliif jennaan zayitiin liitiriin tokko birrii liitiriin 500 birrii 600 yookaan 700 galaa jira. Yaa biyyaa gaafa qophaatessan liitiriin tokko hojii tokko sin ga'a. Gaafa ammoo fuutan dubartiin liitirii 5 iyyuu hin fixxi. Bishaan godhannoo akka jedhetti naqan hin beeku. Bituu dandeessan ogaamee kamiifuu nu ammoo uffatumallee jaakkeettii gurguddaa durii jalaa gurgurree ittuma bitaa jirra. Gara fuulduraatti immoo maal gurgurree akka binnu hin beeku. Kanaafuu mee ittuma yaada isiniin dhowwu garuu yoo dhiistanis xuruudha. Akkanan isiniin jedha. Mee kanarraa kanaaf immoo walagarraa nagaan.